Hi, video kanaan derivative ilaalla jechuudha. As jalatti kan laallu definition of derivative ilaalla. Derivative of power function, derivative of combination of function dha. Video kanaan har'a kan laallu garuu definition of what? Derivative ilaalla jechuudha. Hiikaan derivative maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti definition of derivative. What's derivative? Derivative jechuun maal jechuudha? The derivative of a function f of x functionii qabna ta'uu jechuudha. Functionii tokko qabna jennee haa yaadnu. Functionii sunis maal inni f of x dha functionii keenya jechuudha. Functionii f of x jedhamu kana qabna yoo ta'e jechuudha. Functionii derivative functionii f of x jechuun at a jechuudha. A number irratti that a number in the domain of f that a sun immoo domain of f kan taate jechuudha. Functionii derivative goone jechuun denoted by derivative of f bifa kanaan. That a irratti jechuudha kan pointii tokko irratti kan derivate goonu yoo ta'e maaliin bakka bu'a derivativein bifa kanaan bakka bu'a jechuudha. Denoted by this derivative of f of a jennee bifa kanaan kan dubbifnu jechuudha. It is what tangent to line kuni slope tangent line jechuudha. Of the graph of y equal to f of x. Y equal to f of x dhaaf tangent line yookaan tangent line yookaan slope tangent line jechuudha. Karaa gabaabaa derivativein slope tangent line jechuudha. Kanas formulaa kan yoo biraa dandeenya function kana irratti jechuudha. F of a plus h minus f of a over maaliif jechuudha h jechuudha. That inni kuni eenyu wajjin wal qixa? This equal with instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change wajjin wal qixa. Instantaneous rate of change barbaanne jechuun gara biraadhaan derivative barbaanne jechuudha. Derivative barbaanne jechuun immoo karaa salphaa slope yookaan dhundhula barbaanne. Slope dha yeroo jennu immoo maal jechuudha? Slope jechuun ammam akka laayiniin tokko ol jedhe jechuudha. Amma fakkeenyaaf kuni horizontal line keenya irraa amma kana ol jedhee jira jechuudha. Ammas kan biraa immoo jechuudha. Ammas kan biraa slope biraa yoo kaas isheen kun immoo amma kana ol jettee jirti jechuudha. Kan biraasuma irratti amma isheen kun immoo amma kana gaji. Kun laayiniin kun amma inni ol jedhe kuni slope dha jechuudha. Kana bira derivative immoo slope dha. Slope function tokkooti. Pointii tokko irratti derivative barbaadudha immoo formulaa kana fayyadamna jechuudha. Instantaneous rate of change dhaaf yeroo darbe kan derivative goone turre jechuudha. Kan drive goone turre isa kana fayyadamnee derivate gochuu dandeenya jechuudha. For example asitti amma function kana qabna that f of x equal to 5x minus 3 at x equal to minus 2 irratti derivate godhi nuun jedha. Okay, isa kana derivate gochuuf karaa gabaabaa formulaa isaanii qabna waan ta'eef kana maal goone jechuudha. F of a plus h minus f of a over maalii goona jechuudha h goona jechuudha. That inni kun immoo eenyu wajjin wal qixa? F of a plus h jechuun f of minus 2 plus h jechuudha. Bakka a keenya minus 2 dha jechuudha. Maaliif at this point dha waan ta'eef pointii kana irratti derivate gochaa jira waan ta'eef jechuudha. Akka yeroo darbe instantaneous rate of change irratti jenne sana irratti jechuudha. Kanaaf iyyuu amma f of minus 2 plus h minus f of minus 2 over maali ta'a jechuudha h goona jechuudha. Kanaa booda kana jechuudha. Isaasitti minus 2 plus h jenne kana isaasitti minus 2 jenne kana h keessa galchina jechuudha. Functionii keenya keessa galfanna jechuudha. Therefore amma maal goona jechuudha 5 is equal with 5 x jedha. Bakka x kana eenyuun galfanna jechuudha. That minus 2 plus h jenna jechuudha. Okay, kanaa booda maal goona jechuudha? Function minus 3 qabna jechuudha. Alaarra minus 3 qabna jechuudha. Biraakeetti goone minus jenne alma immoo f of minus 2. F of minus 2 jechuun bakka function keenya iddoo itti minus 2 plus h galchine kana x keenya jechuudha. Minus 2 plus h galchine miti f of minus 2 jechuun immoo minus 2 galchine jechuudha. 5 jennee into minus 2 into minus 2 minus 2 minus 3 immoo alarraa ni qabna jechuudha. That minus 3 jenna jechuudha. Okay, over maali ta'a jechuudha? Over h goona jechuudha. Kanaa booda isa kana shallaguudha jechuudha. Okay, 5 times minus 2 meeqa ta'a jechuudha? Minus 10. Achi 5 immoo see kana jechuudha. Kanaan baay'isne miti see kana immoo deebisnee ammas maaliin baay'isne isaan baay'isne jechuudha. That plus 5h ta'a jechuudha. That minus 3 ta'a jechuudha. Achi dabaree gaafa jennu 5 asitti 5 minus 2 yeroo baay'isnu maal ta'a jechuudha? That minus 10 ta'a jechuudha. Amma minus 3 qabna jechuudha. Over maali ta'a jechuudha? H keenya qabna jechuudha. Okay, kanaa booda maal goona jechuudha? Asitti minus 10 plus 5h minus
3. Asitti maayinasii keenya isii kana maayinasiidhaan baay'isnaa. That maal taati jechuudha? Plus 10. Ammas maayinasii kana maayinasiidhaan baay'isnaa. Maal taati jechuudha? Plus 3 dha jechuudha. Over h goona jechuudha. Look asitti minus 10 minus 10 wajjin walitti yeroo daanu maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Asitti positiivaa negatiivaa waan ta'eef minus 3 keenya asitti plus 3 wajjin 0 ta'a jechuudha. Eenyutu nu hafa jechuudha? 5 h tu nu hafa jechuudha. Over maaliiti jechuudha? H tu nu hafa jechuudha. H cancelled by h. After that equal to 5 ta'a jechuudha. Derivative function keenya at this point or at minus 2 meeqa ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Okay, amma immoo example kana qabna. F of x equal to x square plus 3 at a equal to what? 5. Een keenya 5 irratti maal ta'a jedha. That kana maal qabna jechuudha formula f of a plus h ni qabna jechuudha. Minus f of a qabna jechuudha. Over what? Over h qabna jechuudha. That asitti een keenya eenyudha? At a equal to 5 dha jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana maal jechuu dandeenya? F of 5 plus h minus f of 5 over maali ta'a jechuudha? H ta'a jechuudha. Okay, after that 5 plus h means bakka function keenya 5 plus h galchina jechuudha. That means bakka x square jechuudha. Okay, 5 jennee plus h goona jechuudha. The whole square plus maali ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. After that minus jennee amma immoo deebisnee bakka function kanaa eenyuun galchina? 5 galchina jechuudha. That 5 square goona jechuudha. Maaliif x square dha waan ta'eef 5 square goona jechuudha. Okay, 5 keenya square goona jechuudha. Okay, plus maali jenna jechuudha? 3 jenna jechuudha. Over maali ta'a jechuudha? H ta'a jechuudha. Over h goona jechuudha. Okay, kanaa booda see kana maal goona jechuudha? Square goona jechuudha. 5 plus h yeroo square goonu maal taati jechuudha? Okay, 5 plus h yeroo square yeroo goonu that 25 that see kana jalqabaa kana beet goona square goona waan ta'eef 25 plus 10h that plus h square plus maali ta'a jechuudha? 3 achi kaanii as dhufne yeroo jennu that ruutii keessatti biraaketii keessatti dhiifama 25 plus 3 ta'a jechuudha. Over maaliiti jechuudha? Over h dha jechuudha. After that asitti 25 plus 3 qabna jechuudha. 25 plus 3 jedhamti ture. Asiis 25 plus 3 qabna. That minus dha yeroo baay'ee ishiin baay'isna. Okay. Yeroo kana maal ta'a jechuudha? 25 plus 3 maal ta'a? That 28 ta'a jechuudha. Bakka karaa gabaabaa. 28 plus 10h minus jennee 25 plus 3 maal ta'a? That 28 dha jechuudha. 28 over maali ta'a jechuudha? H ta'a jechuudha. After that 28 keenya asii meeqadha? Positiiva dha. Asiin kun immoo negatiiva dha jechuudha. Okay, kana booda maal goona jechuudha? Iseen kun ibseen walitti 0 taati jennee 10h over maali tafa jechuudha? H tafa jechuudha. H'n keenya h dha yeroo badu walqixa 10 dha. Derivative function kana at this point or at a equal to 5 irratti meeqa nu ta'e jechuudha? 10 nu ta'e jennee bifa kanaan xumuruu dandeenya jechuudha. Okay, amma immoo example kana qabna. F of x equal to root x plus 4 at x equal to 6 irratti jechuudha. Therefore inni kun maal ta'a jechuudha? That f of a keenya eenyuun ni jenneera? 6 plus h dha jechuudha. Gatiin a keenya 6 dha waan ta'eef 6 plus h goona jechuudha. Okay, minus f of 6 goona jechuudha. Over maali jenna jechuudha? Over h goona jechuudha. Isa kana bakka function kana buusaa deemna jechuudha. Salphaadhumatti that rootii keenya jala maal qabna jechuudha? X plus 4 qabna. Bakka x keenya 6 plus h goona jechuudha. 6 plus h goona jechuudha. Isa kana that achi gaafa kan plus 4 qabna jechuudha. Rootii jalatti jechuudha. Okay, kanaa booda maal goona jechuudha? Minus jennee minus f of 6. F of 6 jechuun bakka function keenya maal buuna jechuudha? 6 buusna jechuudha. Okay. Okay, asitti dhiifama kun 2x plus 4 dha. That example itti that x dha. Asitti 2 goona jechuudha. Kanaa booda kun maal ta'a jechuudha? Rootii jalatti maal taati? 2 into maalitti jechuudha? Bakka x keenya 6 goona jechuudha. That minus plus maal goona jechuudha? 4 jenna jechuudha.
Okay, over maali ta'a jechuudha? Over h ta'a jechuudha. Okay, after that isa kana jechuudha ruutii jalatti 2 times 6 meeqa ta'a jechuudha? 12 ta'a jechuudha. Plus 2h ta'a jechuudha. Plus 4 ta'a jechuudha. Minus inni kun ruutii jalatti 2 times 6 12 dha. 12 plus 4 60 ta'a jechuudha. Over maaliiti jechuudha? Over h ta'a jechuudha. Okay, after that kana jechuudha. Gaafa kanaaf kana walitti daballu meeqa ta'a jechuudha? Ruutii jalatti 16 plus 2h ta'a jechuudha. Minus 4 ta'a jechuudha. Isa kana ruutii jalaa yeroo baasnu minus 4 ta'a jechuudha. Over h ta'a jechuudha. Amma xumurreerra garuu wanta hafe tokko jira. Maal tafee jira? As h closer and closer to what? Zeroodha. H'n keenya akka zeerootti siqaa deemuu hin jenneen. Kanaafuu bakka h keenyaa kana finnee zeeroo yoo buusne immoo undefined nu ilaataa jechuudha. Kanaafiyyuu rationalize goona jechuudha. Isa kana eenyuun baay'isnaa rationalize gochuudhaaf immoo root of 60 plus 2h dhaan baay'isna jechuudha. Plus 4 dhaan baay'isna jechuudha. Asitti minus 4 gatii turee fi asitti maal ta'a jechuudha? Plus 4 dhaan baay'isna jechuudha. Over jennee root 60 plus 2h plus 4 dhaan baay'isnaa jechuudha. That kuni yeroo hiriiramee jedhu meeqa dhufa? Tokko dhufa jechuudha. That kana yeroo hiriiru tokko dhufa jechuudha. Kanaaf tokkoon baay'isuu jechuun immoo wanti nu jijjiirama finne hin jiru garuu rationalize gochuudhaaf immoo nu fayyada jechuudha. Okay, kana yeroo rationalize goonu that isee kana asitti maayinasiidha asitti pilaasii waan ta'eef jechuudha. That yeroo darbe ilaale. That a minus b times a plus b yoo qabaanne kun maal ta'a jenne a square minus b square wajjin wal qixaadha jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun jechuudha isa kana eenyu wajjin baay'isna jechuudha. Direct isa kana wajjin baay'isna jechuudha. Kun isa kana wajjin baay'isna jechuudha. Kanaafuu ruutii isaa garraa cabsaa jechuudha. Ruutii isaa garraa cabsu maal ta'a jechuudha? 60 plus 2h ta'a jechuudha. 60 plus 2h ruutii jalatti plus 4 inni jira jechuudha. Okay. Dhiifama kana idaanee irra jalqaba. Okay. Plus 2h dha jechuudha. Asii plus 2h ta'a. That plus 2h maal ta'a? Minus 60 ta'a jechuudha. Over maaliiti jechuudha? H dha jechuudha. Over h asii immoo maaliin baay'isna jechuudha? That see kanaan baay'isna jechuudha. H times what? Root 60 plus h ta'a jechuudha. Plus 4 dha jechuudha. Okay. After that seen kuni eenyuun baddi jechuudha? See kanaan baddi jechuudha. After that kun maal ta'a? 2h over maaliiti jechuudha? H into root 60 plus h plus 4 ta'a jechuudha. That plus 4 alarraa qabnaa jechuudha. Kanaa booda h keenya h dhaan baddi jechuudha. Kanaa booda maal ta'a jechuudha? This equal with 2 over maalii ta'a jechuudha? Ruutii jalatti 60 plus h dha jechuudha. 60 plus h plus 4 jenna jechuudha. Amma akka h keenya eenyutti siqaa deemni? Zeerootti siqaa deemni jechuudha. Kun gara zeerootti akka siqaa deemni jechuudha h keenya. H keenya amma zeeroo bakka h keenyaa zeeroo yoo buusne undefined nun dhufu bakka homaa tokko yeroo akkuma qabu jechuudha. Kanaafiyyuu 2 over maalii jechuu dandeenya jechuudha? Root 16 plus 0 plus 4 ta'a jechuudha. Kun immoo wal qixa 2 over maalii ta'a jechuudha? 16 plus 0 16 ta'a. 16 root yeroo baasnu 4 jechuudha. Plus 4 is equal to 1 over or okay 2 over 8 dha jechuudha. Inni kun immoo 1 over 4 wajjin wal qixaa jechuudha. Jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Bye. Irraan dhugaa.